Ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota Abboon Tartinaanti. Biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan maraaf nageenyi araarri waaqayyoo iddoo lafa jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guutuu waaqayyoo irraa qaba. Kan eegee tiksisaa kanan nu eegee galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa guyyaa irraa gara mana Abboo Intartimantiitti kanan argamu anis obboleettii keessaan Warqii Tuubiin jedhama. Egaa warreen nan beekne Warqii Tuubii jettanii yoo sarchi gootan mana koo argachuu ni dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Egaa guyyaa irraa anis gara mana Abboo Intartimantiitti kanan argamuu fi sababa Abboon chaalenjii hedduu keessa darbee bu'aa bahii hedduu keessa darbee har'a monetization guutuusaa dhugaa dubbachuuf ta'e hedduu tokkoon gammadee gammachuun obboleessa keenya anaaf gammachuu addaati. Hunda keenyaaf gammachuudha jedhee tan fudhadha. Keessumattuu Abboo jechuun dhugaa dubbachuu fi artistii cimaadha. Nama saba isaatiif dhaabbatudha. Egaa yuutuubiin duubatti deebisee chaalenjii hedduu irratti taphachaa ture. Haa ta'u malee obsaan eeggatee itti deddeebi'ee itti milkaa'ee jira jechuudha. Kanaaf obboleessa keenya ammas akka abdii hin kunne muddannoo garaagaraa nama muddachuu danda'a. Muddannoo san keessaa baatee jirta. Ammas muddannoo si muddatu obsaan irra dabartee akka itti milkooftu abdii guutuudhaan si eegna siin jechuun jaaladha. Egaa waan biraa wanti siin jedhu tokko hin jiru. Baay'ee si gammadee baga gammadde siin jedhee jira. Gammachuun kan kee gammachuu kan keenyadha. Hundumti keessanuu yeroo sanatti akka inni abdii hin kunne akka inni duubatti hin deebine abshir jettanii warreen jajjabeessaa turtan warreen gargaaraa turtani ani jechan ittiin isin galateeffadhu hin qabu. Galanni keessan bilisummaa isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Gamanumaanii asumaan naman dhugaa dubbachuuf jechuudha. Yeroo baay'ee ajaa'ibsiifadhu fi yeroo baay'ee kan dinqisiifadhu keessaa nama tokko galateeffachuun barbaada. Innis akka yaada kootiitti jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi gammachuu keessa nama galateeffachuunis dirqama. Egaa gammachuu koo qofa ibsu osoo hin ta'in nama guddaadha, nama xiqqaadha kuni. Nama jedhee nama hin tuffanne, nama kabaju, nama gargaaruuf, nama saba isaatiif dhaabbatu keessaa nama sirriitti dinqisiifadhu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Nama jajjabeeffamuu qabu, nama jabeeffachuu qabnu, nama kabaja iddoo laannuu fi keessa namni galateeffachuu barbaadu tokkoffaarratti makoodiidha. Namni makoodii hin galateeffanne, namni makoodii hin beekne hin jirtani ani hin beeku jechuun hin qabuuf jechuudha makoodiidhaa fi sababni isaatis dhugaa dubbachuuf ta'e jechuudha. Yeroo ammaa kanatti warreen beekumsa kan namaaf kennu Rabbiidha. Kalaqee kan sammuu namaa keessaa kaa'u beekas wallaalas kan uumu isa tokkichaadha. Haa ta'u malee makoodiin guyyaa gaaf tokko ani beekumsa nan qaba jedhee osoo namatti hin boonin osoo addaan nama hin qoodin sabaan osoo hin qoodin osoo amantiin hin qoodin osoo namni kun xiqqaadha namni kun guddaadha jedhee adda hin qoodin namaaf gargaaru namaaf dhaabbatudha. Namni kun nama galateeffachuu qabudha jechuudha. Egaa galata qofa osoo hin ta'in galanni isaa Rabbiin bira. Haa ta'u malee nama kana dhugaa dubbachuuf ta'e nuti hagam gargaaraa jirra, hagam cinaa dhaabbanna, hagam jajjabeessaa jirra asumaan ibsachuun barbaade jechuudha. Gamanuma namni makoodiitu wallaaltan hin jirtanii mana isaa dhaqxanii mee koomentii bareedaa babbareessiti, mee sheerii godhaati, mee nuuf jajjabeessa. Nama akkanaa eessaa argattu? Egaa waa'ee sababa yuutuubii kanarratti dhugaa dubbachuuf ta'e warreen aappii barsiisan keessaa namoota hedduu argee jira. Garuu makoodiin adda ta'e nama natti mul'atedha jechuudha. Nama gargaaruudhaaf duubatti hin deebine jechuudha. Akka kooti jechuudha. Akka dhuunfaa kooti makoodiin nama sirriitti jajjabeeffamuu qabudha. Kanaaf mana makoodii deematii jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Gamanumaanii Abboo obboleessa keenya artistii cimaadha. Nama saba isaatiif dhaabbatu kanallee jechuudha. Monetization guutuu jechuun waan salphaadha. Haa ta'u malee gana fuuldura isaa waan hedduu isa eeggata. Kanaaf nuti ammaaf kan nurraa eeggamu maalidha jennee yoo yaadne viidiyoo isaa daawwachuu fi sheer walii gochuudha jechuudha. Meeqan keenyatu viidiyoo namaa daawwata? Meeqan keenyatu immoo mana namaa deemee sheerii walii godha? Egaa garee qofa ilaaluu osoo hin ta'in
gidduudhaanii sa'aatii qabdanitti mana isaatis deematii like share godhaafitii jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Artistiin kun artistii cimaadha. Kanaaf yoo isin bira dhaabbattanii jajjabeessitaa yoo isin waan hundarratti koomentii babbareedaa barreessitaniif namni kun jabaateetu chaanala kanarratti waan gaggaarii waan dhaloonni boru irraa baratu hojjechuu danda'a jechuudha. Kanan isiniin jedha dhaamsi kooyi abbuu jabaa keenya baga gammadde isin jedha irra deddeebi'aana. Wanta biraa wanti hin jedhu hin qabu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jechaan ittiin ibsuun dhabe jechuudha. Maaliif namni dadhabbiisa gaafa argatu hedduun gammachuu miira keessa nama galcha jechuudha. Kanaaf wantan jedhee ibsadhullee na beeksistuudha yeroodhaa fi kanaaf jabaadhu isin jedha. Atiyyuu jabaa namaati. Wanta jiru hundaan immoo ammas taanani sibira jirra isin jechuun barbaada gama kootiin akka yaada dhuunfaa kootitti viidiyoo daawwachuunis ta'e haga waan dandeenye wal gargaaruun dirqama keenya jechuudha. Dirqama lammummaa bahuun dirqama keenya. Kanaaf hundi keessaniif jajjabaadhaa. Warreen immoo duuba jirtanirree warreen gana monetization hin guunirree abbuu fakkeenya fudhadhaa. Ijoollee baay'ee fakkeenya fudhadhaa. Maaliif abdii hin kutinaa, hin milkaa'u hin jedhinaa. Gaafa subscribe isinirraa ka'u, gaafa sa'aatiin isinirraa ka'u yeroo baay'ee ofitti aartu jechuudha. Aaruun hin barbaachisu. YouTube'n hojjechuu jechuun obsa guddaa nama barbaada jechuudha. Kanaaf namni obsa qabaatu immoo ni milkaa'a jechuudha. Namni yeroo tokko yoo milkaa'u baate yeroo lammaffaatti ni milkaa'a. Yeroo lammaffaarra yoo milkaa'u baate yeroo sadaffaatti ni milkaa'a jechuudha. Kufuu jechuun kufanii cabuu jechuun du'an jechuun miti. Kanaafuu yeroo tokko milkaa'u baate yeroo lammaffaatti ni milkoofta waan ta'eef jabaadhaan isiniin jechuun jaaladha. Waan biraa yaada biraa hin qabu. Yaadni koo har'aaf kanuma fakkaataa. Walaa gargaaru wal cinaa haa dhaabbannu waliif ajajamnu waliif haa abboomnu Oromoo koo isiniin jedha. Hundumti keessanuu galatooma. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Abboo jabaa keenya jabaadhu irratti hojjedhu. Gammachuun kee kanarraa osoo hin ta'in haga dhumaatitti kan walirraa hin cinne kan dhalootatti darbu siif haa ta'u isin jechuun jaaladha. Obboleessa koo jabaadhu isin jedha. Jecha biraa siif hin qabu. Hunduma keessaniyyuu galatooma. Galanni keessan bilisummaa isiniif haa ta'u. Haasaas kana caala hin beeku.